bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Biyya keessaa lammiiwwan Itoophiyaa kumaataman lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaacha gara biyya alaatti mala rakkoo ulfaataa fi daraaraa hammaataa keessa jiran akkuma odeeffannoo adda addaa bahee mul'isuutti lammiiwwan hedduu gammoojjii keessatti beela dheebuu fi daraaraa lubbuu galaafatu keessa daraaramaa jiru. Gama biraatiin ammoo haalli Saawud Arabiyaa keessatti argamu ammoo yaaddeessaadha. Lammiiwwan Itoophiyaa 47 irratti murtiin du'aa darbuun isaa gabaafamaa jira. Kunis mormii fi gaafii furmaata mootummaan Itoophiyaa dhiyeessuu qabu ka'eera. Dabalataanis murtoo du'aan darbuu ilaalchisee Saawud Arabiyaa keessa ambaasaddarri Itoophiyaa kan ta'an obbo Muktaar Kadir murtiin du'aa lammiilee irratti murteeffame akka hidhaan jijjiramu haasaan mootummaa biyyattii waliin jalqabamu isaa dubbataniiru. Dabalataanis lammiileen kumaatamaa ta'an ammas haala rakkisaa keessa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa akka jiran suuraa fi viidiyooleen bahaa jiru ni ifoomsu. Odeeffannoo maddoota Afrikaa irraa argameen qabeenyi uumamaa haaraan Ugaandaa keessatti argamu saayifaa ta'eera. Warqii meetirik toonii 12 ta'uu argamuu gabaasni ni mul'isa. Kunis haala gabaa addunyaa yoo tilmaamamu doolaara tiriliyoona 12 gahuu danda'a. Kun akkuma jiru ta'ee beektonni siyaasaa waraanaa fi hawaasummaa akka jedhanitti qabeenyi uumamaa akkanaas yeroo hedduu uummatarra osoo hin geenye gareewwan muraasaaf qofa ta'uu danda'a. Gurguramuu meeshaa diinaa ta'uu yookaan alagaa biratti baduu danda'a jedhanii yaaddoo qaban ibsaniiru. Uummanni biyyoota Afrikaa kaanis akka qabeenyi uumamaa biyyoota isaanii keessatti argamu sirnaan to'atamee bu'aansaas lammiilee bira akka ga'u gaafachaa jiru. Odeeffannoo birootiin gareen gargaarsa namoomaa haaraan Gaza Humanitarian Foundation jedhamuu fi deeggarsa mootummaa Ameerikaa fi Israa'el irraa argate gargaarsa uummata Gaazaaf kennu jalqabuu isaa beeksise. Qabeenyi gargaarsa meeshaalee nyaataa dabalatee konkolaataan fe'anii gara bakka nageenya qabutti geeffamee achi immoo uummanni bakka sosocho'uu danda'anitti ittiin raabsamuu akka jalqabame BBC'n gabaasee jira. Odeeffannoo biyya alaatti yoo ceenu pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidantii Raashiyaa Vladimir Puutiniin absolutely crazy jechuun qeeqan. Kunis faallaa kabaja duraan isaaf qaban agarsiisa. Dabalataanis Tiraamp fi mootummaan isaanii deeggarsa Yuukireen deebisanii kennuuf fedhii dhabuu isaanii mul'isu michoota Awurooppaa yaaddoo keessa galcheera. Kun akkuma jiru ta'ee haalli siyaasa addunyaa cimaa ta'aa dhufuun hariiroo biyyoota gurguddoo gidduu jiru wal xaxaa ta'aa jira. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.